Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabajamtoota fi daawwattoota Freeman. Nageenyi keenya bakka jirtanutti haa ga'u jecha akkuma beekamu jechuudha barnoota appilikeeshinii isiniif qaqqabadhee dhiyaadhu jalqabeeraa dheengaddaa kaameraa fi liivii jechuudha akka irraa fayyadamtan abdiin qaba. Kaameraa fi liivii jechuun egaa osoo subscribing keessan kuma tokko hin guutin akkaataa ittiin liivii seenuu dandeessan isin barsiisaan ture. Kanaaf isarraa jechuudha akka waan gaarii barattan akkasumas waan gaarii hubattan abdiin qaba. Kanaaf kaameraa fi liivii kana namoonni miliyoona 10 ol akka daawunlood godhatanidha. Kanaaf hundumti keessan akka daawunlood godhatanii itti fayyadamtan isiniin jedha. Kaameraa fi liivii isin barsiisaan ture. Kanaaf namoonni chaanaalii koo kana subscribe gootanii nan hordofin akka na hordoftan isiniin jedha. Har'a immoo jechuudha barumsa addaa tokkoon isiniif qabadhee dhiyaadhe jechuudha. Osoo barumsa addaa kanatti hin galiniin dura namoonni chaanaalii kanaaf haaraa taatan akka Freeman search gootanii jechuudha. Freeman jettanii seentanii subscribe gootanii na hordoftan isiniin jedha. Kanaaf amma immoo jechuudha barumsa gara appilikeeshinii biraatti isin dabarsa. Innis maanni vidiyoo edit gochuudhaaf wantoota isin barbaachisan hundumaa isin agarsiisa. Hunda osoo hin taane har'a wanta tokkoon yookaan waan lama isin barsiisa. Achuma keessaa ammas yeroo biraa darbee jechuudha achuma keessaa Kinemaster appilikeeshinii jedhamudha. Kinemaster vidiyoo edit gochuudhaan jechuudha appilikeeshinii baay'ee bareedaadha jechuudha. Kanaaf hundumti keessan akka appilikeeshinii Kinemaster kana buufattanii itti fayyadamtan isin jedha. Itti fayyadamni isaas telefoona irrattis hedduu baay'ee nama rakkisu koompitara irrattis akkasi. Kanaaf an amma akkasiin rakkifneef telefoona irrattan isin agarsiisa. Hundumti keessan akka na hordoftan affeerraa koon isiniin jedha. Affeerraa koo kana akka hin muffine hundumti keessan irraa baruudha wantoota beeknu wal barsiisu waan ta'eef hundumti keessan akka na hordoftan isiniin jedha. Akkuma argaa jirtan kana jechuudha Kinemaster jechuun kunoo kanuma argaa jirtan kana jechuudha. Kanuma argaa jirtan kanadha. Kanaaf hundumti keessan kunoo kanatti gattuqtu. Dursa Kinemaster sana daawunlood godhattu jechuudha. Kanaaf kunoo haala kanaan isinii dhufeera. Erganna haala kanaan isinii dhufee amma kan pilaasii guddaa kana qabu tuqxu yeroo tuqxan reeshiyoo 16:9 kan jedhu kana argitu isa tuqxu jechuudha. Vidiyoo kan itti hojjennu yeroo hundumaa yoo reeshiyoo 16:9 vidiyoo bareedaa jechuudha. Kanaaf erga kana tuqxanii miidiyaa tuqxu. Miidiyaa erga tuqxanii yoo akka ergan tuqee yoo maalan tuqa seedhuu maalan argadha seedhuun isin agarsiisa hunduma keessan. Achi wantoota isin barbaachisu viidiyoodhaaf keessa galfachuudhaaf wantoota isin barbaachisu guutuu isaan isinii fida jechuudha. Amma akkuma beekamu kunoo kamaan isinii fida. Kunoo kana isinii fida. Egaa kana isinii fidee ka'ee kana seenseera. Kun maanni istuudiyoo bareedaa jechuudha. Kan dhaabiittis taa'ittis isin fayyadudha. Kanaaf isan galfadhaa. Ergan isa galfadhee ka'ee akkamiin godha seedhuudhaaf isin agarsiisa. Vidiyoo barbaaduun filadha jechuudha. Gara kana keessa fiduudhaaf vidiyoon istuudiyootti waraabin fida jechuudha. Ganda kanan fida as bakka kana fidee. Isa kana achi harkisuu gatiin danda'amneef kan biraa itti daachuu dandeessu kanuma itti daachuu dandeessu bakka kanatti isuma kana as buuttanii itti da'uu dandeessu jechuudha. Kanaaf hundumti keessan itti da'uu dandeessu kunoo haala kanaan jechuudha. Kanaaf hundumti keessan itti fayyadamuu dandeessu jechuu barbaadeetanii. Achirraa immoo maal gootu maalan godha seedhuu isin agarsiisa. Har'a barumsi keenya inni amma cimaan jechuudha fuuldura kana jira. Hundumti keessan akka daawwattan isin jedha. Egan kana godhee ka'e maalan godha seedhuu laayir kan jettu kanan tuqa jechuudha. Kunoo kan geengoo kanarra jirtu miidiyaa jira, audio jira, voice jira, laayirii jira, laayiriin tuqa. Laayirii ergan tuqee maalan tuqa seettu miidiyaa kan jettuun tuqa. Miidiyaa ergan tuqee kaman geessee achi kaa'a seedhuun isin agarsiisa. Hundumti keessan akkana hordoftan isiniin jedha. Haala kanaan hin geessee kunoo amma viidiyoo kanaan geessee galcha. Viidiyoon kun keenya waan ta'eef amma sagalee isaan balleessaa. Sagalee isaa ergan balleessee booda akka inni haasa'u kun dhaga'amuudhaaf jechuudha. Kunoo haala kanaan jechuudha. Akkuma argaa jirtan kana jechuudhaan banne akkamitti baduu dhiise seedhuun isin agarsiisa.
maaf baduu dhiise maalan godhe akkamitti baduu dhiise seedhu kana asirra jira jechuudha hundi isaa. Irraan gadii kana yoo argitaniif kunoo harka mirgaadhaan yeroo qabattan animeeshinii jira, over animeeshinii jira, auto animeeshinii jira, kunoo chrome key jira, cropping jira, resverii jira, alpha jira, colorii jira, rotate jira. Ammaalan filadhaa kan arfaffaara jirtu kana chrome key kan jettu kan filadha jechuudha. Isiin gattuqa erga gattuqee kunoo haala kanaan naa fida. Enable jettuun enable kanan akkanatti godha jechuudha. Erga akkana godhee kunoo xiqqoo badaa'ira. Erga baduu ka'ee haala kanaan kunoo siisanan qabee xiyyattii kanan qabee walitti fide jechuudha. Kunoo haala kanaan jechuudha. Namuma achi jiruun fakkaadha jechuudha. Amma haala kanaan ergan godhee ka'ee raayitiin godha. Erga raayitii godhee kunoo akkuma argaa jirtan kana ilaala. Hundumti keessan daawwadhaa sirnaan daawwadhaatii itti fayyadamaa jechuun barbaada. Maaliif viidiyoon kun viidiyoo warri yuutuubaroonni itti fayyadamuu warri barbaadan jechuudha. Haala kanaan itti fayyadamuu dandeessu. Namoonni immoo akka kootii kana reef tarii baraattan jechuudha. Isin baay'ee fayyadaadheetan kana isiniif qabadhee dhufe. Kanaaf hundumti keessan yeroo edit godhattan haala bareedaa kanaan edit gochuu dandeessu. Background yoo studio keessatti waraabdan background waan barbaadan godhachuu dandeessu kana malee jechuudha. Kanaaf hundumti keessan kunoo haala kanaan qajeelfattanii wanta kana hojjechuu dandeessu jechuudha. Kanaaf ammoo kana booda maal goona seedhuun hunduma isaa isin agarsiisa. Amma gaa beekannoo keessan yookaan eenyummaan keessan hin beekamu namoonni abbaan barbaade kanatti godhee gadhiisuu danda'a waan ta'eef an loogoo mataa keessanii qabdanii isin anis qaba. An amma loogoo mataa kootiin galfadha jechuudha. Loogoo mataa kootiin galfadha kunooti Freeman jecha loogoo kootii. Akkuma beekamu loogoon koo kun haala kanaan dhufee as ta'a jechuudha. Maaliif viidiyoo keessan namni hatuu hin danda'u jechuudha. Hatuu hin danda'u. Ergan godhee ka'een loogoo sana qabeen fiixee si qabeen hamma dhuma viidiyoo kootii deemsisa jechuudha. Kunoo kanattiin deemsisa jechuudha. Ergan deemsisee ka'ee sana booda maalan godha seedhu hunduma isaa isin agarsiisa. Amma akkanatti immoo teekstiin itti barreessa jechuudha. Freeman subscribe godha. Subscribe godha. Tokko yoona godhu maal fidda kan jedhu wayii jira. Kanaaf isatti waa tokko hin barbaachisu jechuudha. Barreeffama immoo kana keessaan filadha jechuudha kan barbaadan irra kaa'achuu dandeessu. Kanaaf an barreeffama guddaa kana filadheera. Filadhee ka'ee kalarii na rakkisaa waan ta'eef kalarii immoo kunoo asan dhufa. Kalarii isii kanan tokko jechuudha. Maaliif Freemaniif barreeffamaaf loogoon wal fakkaataa amma haala kanaan jechuudha. Egaa akka godhee ka'ee ammas fiixee isii qabeetan hamma dhuma viidiyoo kootii deema jechuudha. Haala kanaan jechuudha. Akkanatti jechuudha. Kanaaf wal caala waan ta'eef irraan kutaa. Ilaa kana hunda isin agarsiisu. Haala kanaan jechuudha. Kunoo akkuma beekamu jechuudha. Isiniif intini godheera. Kanaaf viidiyoo kana jechuudha yeroo akkana gootanii kaatan amma akka xumuramuurra jira jechuudha. Xumuramuu isaa akka nutti beeknu kunoo akkanatti hojjechifne viidiyoo kana jechuudha. Loogoon jira irratti barreeffameera. Waan hundinuu godhameera. Kunoo akkanatti jechuudha waan barbaanne keessa teenyee haasa'uus dandeenyeerra. Viidiyoon akkanatti waraabamu akkanatti edit godhamu garuu istuudiyoo akka halluu bifa duraanii sana keessatti waraabamuu qaba jechuudha. Wanta manatti carqii waa hunda fannifattanii jechuudha. Shaamaa loomii fakkaatu jechuudha. Haala sanaan jechuudha kunoo akkanatti edit gochuun ni danda'ama jechuu barbaadeetanii akkasumas immoo backgroundii waan barbaadan suuraa namaa, suuraa bineensaa, suuraa namaa, suuraa barbaadan istuudiyoo barbaadan godhachuu dandeessan haala kanaan yoo waraabdan jechuudha. Kanaaf hundumti keessan akka daawwattan abdiin qaba.
Dudduuba kana immoo waa galfachuu barbaade kunoo kanatti galfadha jechuudha tura. Yoo jiraate nan galfadha. Yoo jiraate nan galfadha jechuudha. Wanta export wanta godhe jira laata dudduuba kana jechuudha. Wanta waca antini deemu. Jiraare qabaareen. Kanan galfadha ilaalamee. Kanaaf wantoota barbaachisu jechuudha. Ammatti seenaa jechuudha haala kanaan jechuudha. Kanaaf namni keessan akka itti seentanii jechuudha wantoota kana baratan yoo immoo isinitti dheerate kunoo haala kanaan murama. Kunoo haala kanaan murama jechuudha. Kanaaf hundumti keessan kunoo nan haala kanaan jechuudha akka bareedaatti jechuudha edit godhamee ka'ee. Erga kana goonee yoo maal goona seeduu hundumti keenya viidiyoo kana godhachuudhaaf akkanatti goonee dhiisuu miti jechuudha. Akkanatti gochuun YouTube irra kaa'ameera jechuu miti. Akkana gochuun waa hundaa qopheeffanneerra jechuudha. Garuu qophiin isaa haala kamiin seeduu isin agarsiisa. Ergan akkanatti xumuramee ka'ee maalan godhaa harka bitaa kanarra yoo argitan ta'e 1 2 3ffaa barreeffama chaayinaa kana kan jirtu jechuudha. Isii akkana gattuqna jechuudha. Erga gattuqnee kaane maal goona export kan jettu jirti jechuudha. Exportii kanarra tuqna. Exportii kanarra tuqnaan haala kanaan nu buusti jechuudha. Achi keessa haala kanaan nu buusti jechuudha. Haala margaa jirtan kan argattanii. Kanaaf hundumti keessan akka itti fayyadamtan isiniin jedha. Erga haala kanaan fayyadamtanii kaatanii jechuudha. Kunoo haala kanaan yerootiin buustee kaatee dhaqxanii YouTube keessan irra kaawwattu viidiyoo keessan viidiyoo dhuunfaa haala kanaan xumurameera. Viidiyoon isin YouTube irra kaawwattan yeroo hundumaa viidiyoo mataa keessanii ta'uu qaba jechuudha. Viidiyoo mataa keessanii ta'uu qaba. Hundumti keessan jechuudha fayyataa ulfaadhaa viidiyoo kana hamma dhumaatti akka daawwattaniitti fayyadamtan abdiin qaba. Kanaaf viidiyoon keenya kan har'aa asumarratti goolameera. Nagaan naa turaan isiniin jedha.